raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee hamma jimaataatti galgala keessaa sa'a 2:00 hanga sa'a 3:00 meetir baandii 19:22-25 irratti Waashingtan DC irraa akka dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Fagoof dhiyoodhaa raadiyoo intarneetii fi saatalaayitii Naayilsaatiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffatoonni keenya jaallatamoo akka mooltan guyyaan har'aa roobii guraandhala 21 bara 2018 keessummeessituun keessan har'aan jaallannee gammadaati. Kan oduu dubbisu Antuu Jubee Horaati. Mataan oduu lallabaa wangeelaa beekamaan Biilii Giraam har'a du'aan boqotan. Walqixxee keessatti uummanni namoonni hidhaman hin gadhiifamne jechuudhaan mormiin isaanii torban guutee jira. Aangawaan naannoos deebii kennaniiru. Labsi yeroo muddamaa akkaataa hojii irratti oolu ilaalchisee ibsi har'a kenname kan ilaaleen gaaffiif deebii Dr. Mararaa Guddinaa waliin gaggeessine qabna. Maraafuu nu waliin turaa jenna. Amma guutummaa oduuf gara Tuujubeetti adeebinu. Abbaa wangeelaa jaarraa 20ffaa beekamaa lammiin Ameerikaa Biilii Giraam umrii isaanii waggaa 99tti har'a addunyaa kanarraa du'aan boqotan. Biilii Giraam biyyoota 185 addunyaarra jiru keessa ka jiru uummata miliyoona 200 ta'utti wangeela innaa lallaban yeroo mara macaafa qulqulluu ol kaasanii agarsiisuudhaan ture. Innaa isaan yeroo hafuuraa qopheessan uummata kumaan lakkaa'aman kan irratti argaman innaa ta'u televiziyonaaf saatalaayitii uummata miliyoonaan lakkaa'amu wangeelaan dhaqqabaniiru. Biilii Giraam waggoota 70f innaa wangeela lallabaa turan gooftaa yesuusiin ofitti fudhatanii simachuun mala tokkicha nagaan ilma namaaf ittiin argamu jechuun labsaa turan seenaa Biilii Giraam ilaalchisuudhaan qophii keenya torban dhuftu irratti bal'inaan itti deebina. Pireezidaant Doonaald Tiraamp meeshaa waraanaa jamaa fixuu akka ugguramu akkasumas kanneen qawwee bitatan sirriitti akka qorataman deeggaruu isaanii erga ibsanii booda har'a Waayit Haawusitti ijoollee barattootaa maatiiwwaniif barsiiftota kanneen dhukaasa mana barnootaa keessaan miidhaan irra ga'e simatanii haasofsiisanii jiru. Kanneen marii kana irratti hirmaatan keessaa barattoota Filooriidaatti kan argamu mana barnootaa sadarkaa 2ffaa Maarjorii Stoonmaan Daaglaas kan gurbaan barataa achi ture tokko roobii darbe ijoollee 17 galaafatee keessatti argamu. Barattoonni 100 ol ta'an har'a mana mootummaa kutaa Filooriidaa fuulletti wal ga'uudhaan jijjiiramni qawwee hidhachuu akka geeddaramuuf gaafatanii jiran. Baatii adoolessaa bara 2008 akka lakkoofsa Itiyoophiyaatii qabee mana hidhaa kanneen turan koreen eenyummaa uummata walqaayitiif deeggartoonni isaanii mormii ennaa sana tureen hidhaman har'a mana hidhaatii gadhiifamaniiru. Obbo Attaalaa Zaafee, Obbo Tashaagar Walda Mikaa'el, Obbo Geetaachoo Adame, Obbo Mabraatuu Geetahuun akkasumas hidhamtoonni kanneen biroon hiikamanii jiran. Akka heerri eeyyamutti gaaffii nuti kaafne deebii waan hin arganneef gaafachuutti fufna. Mootummaan jijjiirama barbaada taanaan sagalee hayyoota haa dhaggeeffatu malee muummicha ministeeraa qofaa jijjiiruun jijjiirama dhugaa hin argamsiisu jechuu isaanii Tsiyoon Girmaa gabaasteetti. Naannoo Affaar keessa ka jiru hojjetaa Yuunivarsiitii Samaraa ka turan obbo Rashid Saalee wal'aansa fayyaaf gara Jibuutiitti imalanii erga deebi'anii booda achi buuteen isaanii dhabamuu baatilee 3f gabaasamee jira. Maatiiwwan isaanii qaamotii mootummaatti iyyannus deebii argachuu hin dandeenye jechuudhaan komee isaanii dhiyeessu. Odeeffannoo kana kan nuun ga'an Awurooppaatti kan argaman jiraataa naannoo sanaa humnootiin mootummaa ukkaamsanii butuu isaaniin amanaa jedhu. Naannoo sana ka jiraatan ilmi isaanii Jamaal Rashid illee haala abbaa isaanii waahila keenya afaan Amaaraa Qonjiit Taayyeef ibsaniiru. Aangawoonni mootummaa Somaaliyaa ijoollee garee Al-Shabaabitti hidhata qabuttiin jedhe dararaa jechuudhaan Human Rights Watch himateera. Gabaasa har'a baaseen gareen mirga namaa kun akka jedhetti ijoolleen dhiiraa seeraan ala hidhamuudhaan yeroo tokko tokkos mana murtii waraanaatti himatamu. Mootummaan federaalaa Somaaliyaa ijoolleen kun akka dandammataniif jaarmiyaa gargaarsa ijoollee kan yeroo hatattamaa ka tokkummaa mootummootaaf dabarsee akka kennu waadaa seenee ture. Gabaasi sun garuu aangawoota biyyoolessaaf naannoo kanneen seera mirga namaa addunyaa cabsaa jiran bira deebii amanamaan hin argamne jechuun komate. Mootummaan biyyattii tokkummaa mootummootaa waliin torban tokkoof erga mari'atee booda ijoollee Al-Shabaabiin qabamanii turan 36 amajjii 18 gadhiisisee jira.
Gareen Booko Haraam guyyoota lama dura Naayijeeriyaa kaaba gama bahaa kutaa Yoobee keessatti kan argamu mana barnootaa tokko erga weeraree booda ijoolleen durbaa 90 ol achi buuteen isaanii dhabameera. Namoonni dhimma kana kutaa keessa beekan akka jedhanitti barattoota 91tu kaleessa mana barnootaa keessaa dhabaman. Dhabamuun ijoollee kana Booko Haraam ammas ijoollee walitti qabuun ukkaamsee bute yaaddoo jedhu dhaqqabsiiseera. Baatee eeblaa bara 2014 ganda Chiiboo keessa ijoollee durbaa 276 garee kanaan ukkaamsamanii butamuun isaanii ni yaadatama. Poolisii Naayijeeriyaa fi ministeeriin barnoota naannoo sana maatiif kanneen ijaan argan ijoolleen kun dhabamuu isaanii dubbatanis haalee jira. Ministeeriin barnootaa biyyattis butamuu ijoollee kana haaluudhaan maatiif barattoonni kun deebisanii akka wal arganiif jedhe mana barnootichaa torban tokkoof cufuusaa beeksisee jira. Kanneen ijaan argan Rooyitersiif akka ibsanitti garuu leellistoonni Booko Haraam wixata galgala deepaachii kaseenan yoo ta'u kaan isaanii meeshaa waraanaa gurguddaa qabataniiru. Mana barnootichaa irratti dhukaasa banuu isaaniillee dubbatan. Gurmuun baraarsaa Naayijeeriyaa ijoollee kana barbaadaa jiraachuusaa beeksiseera. Buufata poolisii ganda baadiyyaa Afrikaa kibbaa keessaa tokko irratti haleellaa raawwateen poolisoonni 5 loltuun tokko ajjeefamanii jiran. Dubbii himaan poolisii akka jedhanitti kashlabboota hidhannoo qabatantu ganda kibba Inkoobo jedhamu halkan walakkaa booda weeraruudhaan aangawoota poolisii 3 galaafatan. Meeshaa waraanaa tuulamee ture hatuudhaan poolisoota 2 ukkaamsanii butanii konkolaataa poolisiitiin gamasii miliqan. Loltuun achi tures ennaa kashlabboonni kun baqataa jiran itti dhukaafamuun ajjeefame. Reeffi poolisoota ukkaamsamanii butan lamaanii boodarra daandii cinatti argame. Ministeerri poolisii Fikil Mabluulaa haleellaan sun balaa biyyoolessaati ittiin jedhan. Afrikaan kibbaa addunyaa keessaa biyya yakkii hamaan keessatti raawwatamu keessaati. Haleellaan samiirraan har'a ganda Damaaskos gihoota gama bahaa keessa geggeessamuusaa qabsaa'onni mirga namaa Siiriyaa beeksisaniiru. Biriteen keessa kamaadheffate gareen mirga namaa Siiriyaa to'atu akka jedhetti haleellaan sun yoo xiqqaate erga dilbata qabee namoota 250 galaafate. Yeroo darbe yeroo gabaabaa keessatti namoonni hagasii du'uun bara 2013 keessa haleellaan keemikaalaa naannoo sanatti ennaa raawwatametti ture. Hookarri kun humnoonni Siiriyaa ennaa isaan loltoota mormitoota naannoo gohuutaa qabachuuf socho'aa jiran waliin walitti dhukaasanitti. Oduun ammaaf qabnu kanuma. Tuujubee galatoomii ka dhaggeeffataa jirtan Waashingtan DC irraa ka darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Godina Guraageef magaalaa guddoo kataate walqixxee keessatti mormiin torban tokko dura jalqabame xumuramaa akka jiru ta'us kanneen hidhaman akka hin hiikamin akkasumas gaaffiin dhiyaates deebii akka hin argatin jiraattonni dubbataa jiru. Iskindir Firee Finfinnee irraa akka gabaasetti kunis hojii dhaabuu fi mana keessa ooluun akka ta'e dubbateera. Guyyaa lama booda garuu hiriiratti jijjiirame dargaggoonni 2 du'uu fi kanneen biroo madaa'u namoonni ijaan argan dubbatanii jiru jedhe. Mootummaan naannoo akka jedhutti kan du'e nama tokko ta'uusaa qofa dubbata. Ittiin ka'umsi mormii kanaa rakkoo misoomaa fi bulchiinsi gaarii dhabamuu akka ta'e jiraattonni ibsanii jiru. Keessumaa hospitaalli tokko ijaaramee xumuramuu dadhabuunsaa sababa tokko jedhameera. Mormiin guyyaa 3 fi waamameef torbaniif kan itti fufe sababa ajjeefamuu fi hidhamuu dargaggootaan ta'uunis ibsamee jira. Buufata poolisii keessatti kan hidhaman 20 ta'uu isaan kun kanneen biroon immoo guyyaa duraa akka qabaman gara xollaayitti geeffaman oduu jedhu jira jedhu jiraattonni ijoolleen lakkoofsaan muraasi ta'an garuu gadhiifamanii jiran. Rakkoo kana maanguddoota biyyaan furuuf yaaliin ta'es hin milkoofne kan hidhaman hiikuu mannaa nuyyuutti dabalanii hidhuuf yaalaa jiru jedhu dargaggoonni koreen hundeeffame hoogganan. የጉራጌ አባቶች አጠቃላይ ስብሰባ ተደረገና አምስት የአቋም መግለጫ ወጣ። ከአምስት የአቋም Abbootiin Guraagee walga'ii waliigalaa gaggeessanii ibsa ejjennoo qabxii 5 of keessaa qabu baasan jedhame. Inni jalqabaa hoteelonni fi dhaabbattoonni daldalaa haa banaman ka jedhu ture. Waa'ee labsii hatattamaa fi koree dargaggootaa kan misoomaa wal taasisu tarkaanfii olaanaa irratti haa fudhatamuu jedhan jedhe. Lafa sanarratti haalli uumame abbootiin seeraa ituu hubatiniiti akka mallatteessan ta'ee jedheera dargaggeessi kun. Kanaaf gaaffiin jiraattotaa deebiin argatiin jira kanneen du'aniifis itti gaafatama akka fudhate hin jiru.
bulchiisa naannoo deebii kenneen kanneen hidhaman yakka hojjechuu isaanii ibse. Itti aanaa itti gaafatamaa waajjira kominikeeshinii naannoo obbo Sammuu Nugus Shanoo akka jedhu. ለሰው ህይወት መጥፋት ምክንያት የሆኑ ብዙ ንብረቶችን ሲያወድሙ ሲያቃጥሉ የነበሩ kanneen lubbuu namaa dhabamuuf sababaa ta'an qabeenya hedduu kanneen barbadeessaniif guban tajaajilli geejibaa akka addaan cituuf kanneen daandii cufan akkasumas jeeqamni akka itti fufuuf kanneen olola oofan barreeffamaanis kanneen facaasan isaantu hidhamee jedhan. Kanneen hidhaman dargaggoota qofa otoo hin ta'in hoogganoota keessaas kanneen shakkaman hidhamuu dubbatan. Warri hidhaman ni turan 47 keessaa haalli jiru qoratamaa akka jiruu fi yakka keessatti kanneen hirmaanne gadhiifamanii 11 qofaatu hidhaa keessa jira jechuun ibsaniiru. Qorannaan itti fufee seera duratti dhiyaachuuf fi murtii argachuuf akka jiran dubbatan. Kanneen biroo harka keessaa hin qabne garuu ni hiikamuu abdii jedhu kennaniiru. Gaaffii misoomaa jiran mootummaan irraa jalaan deebiitti kennaa akka jiru dubbatanii isaan kun garuu badii geessisu malee misoomaa fi iyyataa hin jiran jechuun dubbatan. Lubbuu nama dhabamee irratti qorannaan gaggeeffamaa jira. Itti gaafatamaanis baramuuf deema jedhaniiru. Biyya amma galgala sa'a 2:30 soddomatti dhiyaataa jira. Nu biraa ammoo lakkeessa guyyaarra darbee sa'a 1:20 deemaa jira. Dabareen kasirbaati. Gosa fi kutaadhaan wal qoodoo lakkifne Oromummaa qofaan yoo waliin tokkomne tokko qabna 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 Oromoon tokkummaa maqaa lamaan qabu seenaan isaas tokkummaa kan hin qabne gosa fi kutaadhaan wal qoodoo lakkifne Oromummaa qofaan yoo waliin firoomne tokko qabna 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 Kutaa wal qoqqooduun yeroo dabree amma gubbaaf garjaalatti Oromoon tokkummaa tokko qabna 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 yaa biyyeenis Oromoo tokkummaa yaa ilmaan Booranaa ilmaan bareetummaa kutaa wal qoqqooduun yeroo dabree amma gubbaaf garjaalatti Oromoon tokkummaa tokko qabna tokko qabna tokko qabna tokko qabna
Gosafi kutada wal kodo lakifne Oromummaa qofaan yoo walii tokkomne Tokko qabna, 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 tokko qabna Oromoo tokkummaa maqaa lamaan qabu Seenaan isaas tokkummaa kan hin qabne Gosafi kutada wal kodo lakifne Oromummaa qofaan yoo walitti oomne Tokko qabnaa ka jedhe Habtaamuu Lamuu walleessaaf hedduun galateeffadhaa ka dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dirree Dimookiraasii. Mootummaan Itiyoophiyaa gam tokkoon dhaabbatoota mormitootaa hirmaachisuuf dirree siyaasaa bal'isnaa jecha gama kaaniin akka heera biyyattii hin cabne biyyattii gara jeequmsaatti hin deebine jechuun labsii yeroo atattamaa baasee jira. Dhimmootiin kun lameen attamiin waliin deemu ka jedhu irratti dura taa'aa KFO Dr. Mararaa Guddinaa namoon haasofsiiseera kuno. Dr. Mararaa dursee baga nagaadhaan hiikamtanii maatiif firoota keessanitti dabalamtan jechuun barbaada. Anis baga nagaan eegdaniin jedha. Dr. Mararaa kan Ihaadegiin hoogganamu mootummaan Itiyoophiyaa dirree siyaasaa bal'isuudhaaf hidhamtoota siyaasaa hiikuu dabalee tarkaanfilee adda addaa akka fudhataa jiru dubbataa jira. Kanumaan wal qabatee immoo dhaabbanni Dimokiraatawaa Uummata Oromoo OPDO'n dhaabota biyya keessas ta'e biyya alaa jiran dhimmi biyya sanaa nu galcha jedha wajjin dubbachuudhaaf qophii ta'uu isaanii yeroo kora geggeessanitti dubbatanii turan. Kana laalchisuudhaan paartiin keessan immoo dhimmoota ijoo irratti dubbatamuu hin danda'amu lafa keessanii haasa'uu akka barbaadan beeksistanii jirtan akka paartiitti jechuudha. Kanuma gidduutti immoo amma labsiin yeroo muddamaa labsamee jira. Labsiin yeroo muddamaa kun deemsa yaadame kana ammam waliin deemuu danda'a ammamis gufachiisuu danda'a. Egaa akkuma beekamu labsiin yeroo muddamaa jedhamu kun yaaduris mootummaan labsii godhe dhiisees wanti baay'eellee walirraa fagoo miti sanumadha. Wanti baay'een humnaan hojjetamaa ture ammas humnaan hojjetamaa jira. Waan bu'aa fidu miti jechuu kooti wal'iita lachuu dubbiin isaa wal'iita karaa tokko nagaa dubbachuun karaa tokko immoo humnaan bulcha jechuun yeroo baay'ee wal'iitaa jechuu kooti. Kaleessa ministeerri dhimma alaa Itiyoophiyaa Dr. Warqinee Gabayyoo dippiloomaatota biyya alaatiif ibsa kennaniin labsiin yeroo muddamaa kun labsameeyyuu haalli nageenyaaf sodaachisu biyyattii keessa hin jiru daldalawwanii fi hojiiwwan biyyattii keessa jiranis haala amansiisaa ta'een deemaa jiru kana isin hubachiisuun barbaada jedhanii jiru. Gama biraatiin immoo yeroo labsiin yeroo atattamaa ba'e sana immoo haala heera biyyattiif sodaachisaa ta'etu uumame jedhameeti kan dubbatamaa ture. Kan akkamitti ilaaltu kun ammam waliin deema? Inni akkuma karaa tokko nagaa jira jettee karaa tokko immoo nagaa dhammee kana goone jechuun saba sabansiisuu haa ta'u nama biraa sabansiisuu haa ta'u ni rakkoo guddaadha. Anis dhageeraa akkasitti waan dubbatameef naan galle jechuudha. Karaa tokko rakkoo guddaarra jira sabni nagaa dhabeera nagaa sabaa deebisuudhaa fi biyyi gara jeequmsaatti akka hin deemne qabeenyis akka eegamu kanaafan kana godhee jedhamee karaa tokko immoo deebi'amee rakkoon hin jiru wanti nama yaaddeessu hin jiru jechuun dubbii wajjin deemuu miti dubbii wal'iitudha.
Kanumaan wal qabsiisee immoo Dooktar Mararaa qaamonni addunyaa fakkeenyaaf akka ministirii dhimma alaa Yuunaayitid Isteets akka gamtaa Awurooppaa fa'aa ibsa baasaniin labsii yeroo muddamaa kana akka jabeessanii morman akka hojiirra oolfama isaa irratti yaaddoo qaban cimsanii dubbatanii jiru ibsas baasanii jiru. Kun hammam dhiibbaa qabaata? Kun hammam jijjiirama fiduu danda'a? Labsii kana jijjiiruus haa ta'u gaaffii isaan dhiyeessaa jiran marii qaamota siyaasaa hunda hirmaachisee geggeessuudhaa fi hundinuu sagalee keessaa qabaatee mari'achuun furmaata biyyattiif ta'a jedhanii kan isaan dubbatan kanatti geessu hammam danda'a? Egaa warri alaa kun akkuma jettu warra Awurooppaas warra Ameerikaas warra maanii mootummaa kana warra gargaaraa jiranidha. Addunyaan kunis immoo nageenya jiraaf hin jiru gubbaatti yaada kennuudhaan isaa ta'uu dhiibbaa gochuudhaan isaa ta'uu karaa baay'ee socho'aa jiranis mootummaan Itoophiyaas immoo warra firaa hiriyaadha. Nu gargaaru karaa baay'ee karaa dinagdees karaa nagaas jedhee warra yaadudha. Warri yaas mootummaan akkas jedhee ilaalu kuni gadi ba'ee dubbiin kuni saba biyya sanaatiifis bu'aa guddaa fidaa hin jiru. Namannu jechuun isaanii karaa keenya akka guddaatti ilaalla. Mootummaan kunis baasee hin malee gara akkasumatti waan ilaalu nutti fakkaata. Dippiloomaatota biyya kana jiranii kanaa jedhanii himuu yaaluunis bareeduma dubbichi gara mootummaan barbaadetti akka hin deemneef ija arganiif mootummaanis itti himus kan yaaleef kanaaf jechuu kooti ni gaabbiin qabu. Mootummaan kunis akka yaallootti ilaala waan jedhu qabu. Kan biraa garuu sadii jette biyya kana nagaa fiduudhaa fi sabni biyya kana akka nagaadhaan jiraatu gochuudhaa fi hunda wajjin dubbadhaan ni jedhu nutis waggaa 20 ol kanuma gaafachaa turre kanuma gaafachaa jirra. Isaanis hammas as ba'anii afaan guutuudhaan dubbachuu calqabuun isaanii karaa keenya akka yaada bayeessaatti ilaalla. Ammas osoo yaada isaan kennanitti gorsa isaan kennanitti mootummaan kunis deemee waan bayeessaa jennaa jechuu kooti karaa keenya. Garuu kan mallattoo kan agarsiisu tarkaanfiin gama mootummaa jira Dooktar Mararaa. Maaliifi haruma kanallee mootummaan hojiirra oolfama labsii yeroo muddamaa ka jedhu ibsa aga tokko baasuusaa miidiyaaleen biyya keessaa gabaasaa jiru. Fakkeenyaaf geejjibaa danquu, misooma danquu, warra nagaa eegsisan jeequu, walgayii hin eeyyamamiin geggeessuu dhorkaa ta'uusaa. Naannoo tokkotti immoo deemsiyyuu sa'aatiin ugguramuusaa waan akkasiidha kan inni dubbatu. Ammam fuula gaarii agarsiisa mariidhaaf yeroo kun akkas ta'u. Fuula gaarii waan agarsiisu miti. Qaama mootummaa lafa teenyee dubbannee gara kanatti deemna jenna waan jennu hin qabnu jechuu kooti. Amma gara 7-5 taanoo ergan ba'ee jechuu kooti. Mootummaan sabaa fi warra alaa kanaatti kana gochaa jirra karaa tokko jedha. Karaa tokko immoo karaa kanan hiika itti deemaa jira. Rakkoon guddaan jiru maanni seetanii mootummaan kun saaxinii ofii keessatti yaadaa jira jechuu kooti. Saba miiliyoonii 100 kophaa bulchuu hin danda'u. Sabni kun hawwii qabaa, abjuu qabaa, fedhii qabaa, gaaffii qabaa. Garuu mana argaa jirutti gara rakkoon biyya kanaa bal'atee jirutti gara sanatti atattamaan deemaa hin jiranii. Gara sanatti atattamaan deemee saba waan tasgabbeessu, saba waan abdii kennu, abdii boruu waan ta'u baay'ee gadi fidee wanti inni agarsiisu suma nama hiikuu calqabuu kanadha. Kanaachitti wanti baay'een dubbiin ijoon gurguddaan hamma hunaattuu wanti hiikamee hin jiru jechuudha. Dooktar Mararaa mee gama uummataatiin immoo sinan gaafadha. Sin eegaa mana hidhaatii hiikamtanii booda bakkawwan adda addaa deemtanii simannaan o'aan siniif godhamee jira. Kanarratti maal agartan? Tokkoffaa haalli nageenyaaf sodaachisee labsii yeroo atattamaa labsisiisuu danda'a jettanii yaaddan wanni uumame jira akka ilaaltanitti uummata keessatti. Lammaffaa immoo maali kan uummanni gaafataa jiru yeroo ammaa kanatti gaaffiin atattamaa uummanni gaafataa jiru maali? Amma karaa amboo kana deeme naan amboo deemu saba miiliyoonii 1 olidha kan ba'ee nu simatee qadii lamadha sifachi kan deemne. Dhagaan tokko hin darbatamne sikalee namni garas ba'ee innaa sirbonnaa maal godhu namni gammachuu malee waa tokko qanii lama keessatti dhagaan tokko darbatamne achi deebi'ee karaa mogor kana karaa meettaa roobii jedhamu kana karaa cincinnii deemeen ture. Gaaf sanas namni 500 ba'ee dhagaan tokko hin darbatamne qaama mootummaas walitti bu'uun hin jiru qeerroo fi poolisiin naannoo yoo wajjumaan nyaatanii dhuganii sirbanii nus geggeessaa turanii deebi'ee immoo jalduudha hin gaddalanne turre xinnaatee nama 500 olidha miiliyoonii walakkaa ol jechuu kooti innis akkasuma ture walitti bu'uun sadiisiiti namni walitti mufatee waan gahii hin eeyyamamiin lakkaa'amutu ba'ee
sirbee gammadee manatti fudhatee galaa sabni nu kabajee nagaadhaan deebee galaa rakkoo nagaatiin wal qabate waan tokko hin jiru jechuu kooti. Gaaffii koo lammataan sin gaafadha. Gaaffiin ijoon uummanni yeroo ammaa kaasaa jiru akka argitanitti akka dhageessanitti maali? Sabni Oromoo bilisummaa jedha. Dargaggoonni Oromoo innaa sirbu bilisummaan keenya galmaa ga'u jedha. Namni kun itti hafuuf jedha. Namni hafe baay'eedha. Hidhamaan keenya baay'eedha. Sabni keenya nagaa argatu jedha. Namni baay'een kan sirbu sabni keenya ofiin ofaa bulchuu bilisummaa keenya jedhee tuqqeerroon gaafataa jira sirbaa jira jechuu kooti. Qaamni mootummaa nu faana deemus akka dhaga'utti dhoksaa miti sabni keenya bilisaa bahu bilisummaan dhugaanaa dhufu ofiin of bulchuun haa calqabamu warra opiidoo jedhanii gara fuulduraatti adeemanii waan akkasiidha kan sabni gaafachaa jiru sirbaa fi jirus. Yaada koree giddugalaa opiidiyoo yookaan immoo dhaadhiyoo irraa dhiyaate irratti hundaa'uudhaan qabxii baastan kana ilaalchisee amma gara fuulduraatti deemtan gara fuulduraatti deemuufoo abdii maaltu jira? Ani wanti arge wanti guddaan tokko sabni walitti makameera. Namni amma iddoo baay'eetti inni ilaalu aboo jechuun opiidoo jechuun koongireesii jechuun saba keessa akka baay'eetti miti sabni akkuma sabaatti ba'ee sirbee akkuma sabaatti gammadee akkuma sabaatti nu simatee fuulli baay'een gara tokkotti deemuusaa poolisiin naannoos immoo karaa nuti deemnu hunda nu faana deemanii amma danda'an nu gargaaru. Karaa argaa jirraa karaa sana malee karaan biraa karaan walitti dubbachuun karaa diriiriin wanti lafa qabatee sagantaa lafa keewwannee itti dubbachuu calqabne homtuu hin jiru. Karaa sabaa garuu miseensi opiidoo warra Oromiyaa bulchoo hoo fudhannee iddoo baay'eetti miseensi isaanii sabatti makamee saba wajjin sirbee saba wajjiniin nu simatee saba wajjiniin gammanne jedhee naanni socho'u argaa jirraa jechuu kooti karaa sana. Karaa mootummaa garuu gaafa akkasii waan akkasii irratti dubbanna jedhamee wanti qabatame homtuu hin jiru. Durataa Koongireesa Federaala Oromoo Dooktar Mararaa Guddinaa ibsa naa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha. Anis carraa naa kennitaniif sinan galateeffadha. Sagantaa keenya xumuruu dura matoota oduun irra deebi'a. Abbaa Wangeelaa jaarraa 20ffaa beekamaa lammiin Ameerikaa Biilii Girahaam umurii isaanii waggaa 99tti har'a addunyaa kanarraa du'aan boqotam. Biilii Girahaam biyyoota 185 addunyaarra jiru keessa ka jiru uummata miliyoona 200 ta'utti wangeela innaa labsan yeroo mara macaafa qulqulluu ol kaasanii agarsiisuudhaan ture. Pireezidaanti Doonaald Tiraamp meeshaa waraanaa jamaa fixu akka ugguramu akkasumas kanneen qawwee bitatan sirriitti akka qorataman deeggaruu isaanii ennaa erga ibsanii booda har'a Waayit Haawusitti ijoollee barattootaa maatiiwwaniif barsiiftota kanneen dhukaasa mana barnootaa keessaan miidhaan irra ga'e simatanii haasofsiisaniiru. Baatii adoolessaa bara 2008 akka lakkoofsa Itoophiyaatti qabee mana hidhaa kanneen turan koreen eenyummaa uummata walqaayitiif deeggartoonni isaanii mormii ennaa sana tureen hidhamanii turan har'a mana hidhaatii gallakkifamanii jiran. Naannoo Affaar keessa ka jiru hojjetaa yuunivarsiitii Samaraa ka turan obbo Rashid Saalee wal'aansa fayyaaf gara Jibuutiitti imalanii erga deebi'anii booda achi buuteen isaanii erga dhabamee baatilee 3 lakkoofsisuun gabaasamee jira. Maatiiwwan isaanis qaamotii mootummaatti iyyannus deebii argachuu hin dandeenye jechuudhaan komee isaanii dhiyeessu. Aangawoonni mootummaa Somaaliyaa ijoollee garee Alshabaabitti hidhata qabu ittiin jedhe dararaa jechuudhaan Human Rights Watch himatee jira. Gabaasa har'a baaseen gareen mirga namaa kun akka jedhetti ijoolleen dhiiraa seeraan ala hidhamuudhaan yeroo tokko tokkos mana murtii waraanaatti himatamu jedhee jira. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:00 jalqabee hanga sa'a 3 meetir baandii 19 22 irratti wixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Gama keenyaan boru walitti deebinaa nagaatti bulaa. Amma sagantaa afaan Amaaraatti itti fufu. ይህ የአሜሪካ ድምፅ ራዲዮ ጣቢያ ነው።
በወልቅጤ ከሳምንት በፊት የተጀመረው አድማ እያበቃ ቢሆንም የታሰሩ አለመፈታታቸውን፣ ጥያቄዎች አለመመለሳቸውን ስማቸው እንዳይገለጽ የጠየቁ የከተማው ነዋሪ ተናገሩ። የወጣቱ ኮሚቴ የልማት አስተባባሪ ኮሚቴው እርምጃ ይወሰድበት፣ መመታት አለበት፣ ከፍተኛ የሆነ እርምጃ በተገኙበት የገቡበት ገብተን እናጠቃቸዋለን የሚል ነው መልዕክት ያስተላለፈው። የደቡብ ብሔር ብሔረሰብና ሕዝቦች ክልላዊ መንግስት ኮሚሽነር ጉዳይ ጽህፈት ቤት ምክትል ኃላፊ አቶ ስመንጉስ ሸኞ መልስ ሰጥተዋል። እስካሁን እኔ ባለኝ መረጃ በዚህ ላይ የተለየ ነገር ዝርዝሩ በዕለቱ አብይ ርዕስ ተይዟል። ጤና ይስጥልን፣ እንደምናመሻችሁ ክቡራትና ክቡራን አድማጮቻችን። የዛሬ ረቡዕ የካቲት 13 2010 ዓ.ም ምሽት አስተናጋጆች ሰለሞን ክፍሌና